Ashama harka fuunee akka moltaa hordoftootaa fi daawwattoota jirraa miidiyaa Turkii oduu isinitti himaa oduu galgala kanaa qindeeffachuun kan isinitti himu ani Misraa Bayaan. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitiin Jibaaraa humna fannootiin akka karaa hin dabarre ugguraman deeggarsaa fi deebii nageenyaa gaafatan. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitiin Jibaaraa waamicha Yuunivarsiitii hordofuun gara mooraa isaanii deebi'uuf daandii irra osoo jiran humna fannoo jedhamuun waamamuun akka karaa hin dabarre ugguraman. Taateen kun barumsa isaanii cimsee kan miidhu yoo ta'us sodaa fi dhiphina guddaa barattootaa fi maatii isaaniitti fidaa jiraachuu ibsan. Barattoonni kunneenis waamicha Yuunivarsiitiin Jibaaraa irraa dhiyaate hordofuunis gara mooraa isaanii deebi'uuf osoo deemaa jiran muraasa wayitaafanitti magaalaa Amaanu'eel ga'anii humnoonni finxaaleeyyii fannoon akka duubatti deebi'an dirqisiifaman. Barattoonni kunneenis of duuba deebi'uun magaalaa Dabra Maarqos kan bulan yoo ta'us barattoonni kun ammoo magaalaa Amaanu'eel konkolaataa keessa bulan jechuun dubbatan. Akka barattoonni kun himanitti ganama isaa qaamni koomaandoo poostii magaalaa Dabra Maarqosii fi bulchiinsi Yuunivarsiitii Dabra Maarqos nageenya keessaniif jecha jedhuun Yuunivarsiitii Dabra Maarqos keessatti nu galchee guyyoota 2-3 gidduutti haala mijataa uumnaa Yuunivarsiitii keessatti isin galchina jechuunis dubbatan. Garuu hanga guyyaa har'aatti barumsaaf manaa baaneef osoo hin argatin karaa irratti danqamnee akka jirus qaamni dhimmi isaa ilaallatu akka nuuf hubatus barbaanne jechuun dubbatan. Barattoonni kunneen caalatti barattoota waggaa dhumaa GC waan ta'aniif yeroo ammaa akka barumsa irraa duubatti hafanis yaaddoo guddaa keessa jiraachuu dubbatan. Barattoonni mooraa Yuunivarsiitii galanii jiran guyyaa gaafa Onkolleessaa 18 keessaa barachaa jiru. Nuti garuu as keessatti erga galfamne namni deebii haalaa fi nuuf mijeesses garuu hin jirus jechuunis barattoonni kun dhaaman. Kirkirri lafaa hanga Finfinnee dhaga'ama irra deebiin Hawaash Fantaalleetti mudate. Hawaash Fantaallee kaleessa galgala kirkirri lafaa irra deebiin mudachuu Yuunivarsiitii Finfinnee Instituushinii Ji'oofizikii Saayinsii Hawaa fi Astiroonomii beekseera. Naannawaa fi aanaalee Hawaash Fantaallee kaleessa guyyaarraa eegalee kirkirri lafaa hanga gargara bahuu mudachuunis Yuunivarsiitii Finfinneetti hoogganaan kutaa barnootaa Soomoloojii fi Piroofeesar Talaa Eeyялaa dubbataniiru. Eda halkan sa'aatii 6:30 irraa kirkirri lafaa Riiktar iskeelii 4.6 galmeesse mudachuunis ibsaniiru. Kirkirri lafaa Hawaash Fantaalleetti mudate magaalaa Finfinnee kutaalee magaalaa garaagaraa mudachuunis Piroofeesar Talaa Eeyялaa ibsaniiru. Itoophiyaan walgahii mana maree dargaggoota BRICS Ruusiyaa kaaznaa ta'amaa jiru irratti hirmaachaa jiraachuun dhagahame. Gareen jiilaa ministeera dubartootaa fi dhimma hawaasummaa mana maree dargaggoota Itoophiyaa walitti dhufan walgahicha irratti hirmaachaa jiraachuun ibsan. Mariin paanaalii fayyadamummaa hunda galeessaa dargaggoota ilaallatu kan adeemsifamu yoo ta'u Itoophiyaan bakka bu'uun waltajjii irratti ergaa dabarsite. Itoophiyaan miira tumsaa fi tokkummaa humnoota BRICS keessatti akka gabbattu shoora ishee sirnaan akka baattus gareen jiilaa kun ibsan. Gareen kun walgahii kana cinattis jiddu galeessaa dargaggoota magaalaa Kaaznaa fi bakkeewwan hawwata turizimii daawwachuun odeeffannoo ministeera dubartootaa fi dhimma hawaasummaa irraa arganne ni mul'isa. Magaalaa Jimmaatti maashiniin qarshii sobaa oomishuu fi qarshiin sobaa to'atamuu beeksise. Qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Jimmaa waajjira poolisii aanaa tokko qarshii sobaa oomishame to'achuu beeksiseera. Qarshiiwwan kunneen abbaa 200 baay'ina isaa 100 ta'ee fi eeyyama konkolaachisummaa koppii ta'e 4 fi waliin akkasumas maashina qarshii oomishu waliin to'atamuu beeksiseera. Qarshiin sobaa kunneen magaalaa Jimmaa keessatti dargaggoo Amaanu'eel Gosaa kan jedhamuu fi jiraataa magaalaa Jimmaa ganda Saaxoo Samaroo kan ta'e osoo bittaa fi gurgurtaa geggeessaa jiru eeruu hawaasaatiin to'atamaa jiraachuu ibsame. Poolisiin eeruu argateen sakatta'insa isaa taasisee mana ciisichaa keessatti oomishaa turuun oomishaawwan inni ittiin oomishu turee fi qarshiiwwan sobaa kan ta'e to'achuu danda'eera. Uummanni yeroo bittaa fi gurgurtaa taasisu sirriitti qarshii isaa ilaaluudhaan akka qabu yoo waan isin shakkisiise argitanis poolisiin eeruu akka kennitan gaafachuunis hoogganaa waajjira poolisii aanaa tokko Koomaandar Mulgeetaa Taklaa dhaamanii jiru. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota jirraa miidiyaa Turkii oduun galgala kanaaf qindeeffannee asuma irratti goolama. Oduu faana kan isin faana ture ani Misraa Bayaan. Qophii naafan jirraa miidiyaa Turkii irratti fufuu gama kootiin nagaatti.